سميلي واتش جرين كرتان دين ملكي بو الشمس كنت رصدا هيك Makado kishu, makadio. Ya. Beda kau, macam itu. هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتو دعوتو تخينيا قاكونا هرا وبلش خينيا إبسا فوني كونا هرا قال دي ما جرا هاي إبسا ما جت ما قال توما يجعل لمي تاسين ندي يجي خلي فرا نانا كبدوس uno قال دي ما جرا أما مشا خينيا في أشجار جرا okay so we are moving now أبا كده ما جت ما مالين جاهنا باسين كينياس أكنا مخينا بريد دوتنا نورجع خبجان ورسياس نوبله عربي يتينيان ندبي سودة مان تبجت أسمان ومتى كينيان جمن نبغى جمن تاني نجار نجرات جاهنا مخينا نباسين كينيان نونغل سودة بريد دوتنا فادا نباسين سومليلان بيجلو هاجلا تومو وربي يتناتيس وربي سان هاون كينيان وري نجار كارانيس هاي أكيد كأخونا ماكينة خراج الرا نجان نطلع اللمان والمان جيجا أمت هذا فيرودا تجهينه خنافو وان سلا بالبلا بتنيفسن أكاونت مع أمت هذا تأثير جنيفي بالبلا بيتنا خيسا سامسين جي خيسين كنا مبتته سلا هجي أمته رياسة فكيستني jechuudhaan barbaada bakka ammatti harratti dhimmi sun akka karaa sitti deebi'uun barbaada akka abbaa gadaatti waan gara biraa ammoo tani gartee mubaarikii fi reefu ilmi kiyya waliin ja'an Oromoon ilma hodduudha qabaa akka heeraatti heera dura dursoo seenaa fi kana qaceelloo baruun feessaa ilmaan goreedha hangafni limmuu hatti aanu jimmaa sadaffaan sooddoo afraffaan caboodha warri laga giibeetii achi maatii ilmaan goree Oromoon gabrummaa keessa jirti himachuudhaatu gadaa san keessatti nama ulfaata malee mubaarik ilma qulqulluu laga giibeetii achi jiraatu kani sabboonummaan dhiiga isaa keessaa Oromummaa isaa mul'iftu ta'uu akkanaa hubattaniin barbaada gara biraatiin Sidaamaan ilmaan Booranaa keessaa Haafree isaati achirratti abbaa jamjam abbaa darrisaati namni keenyaa soggaa achi dhiibne saba biraa ta'ee afaan biraa uummate wal dhiibuu keenyaa kan itti aanu obboleeyyan ilmaan xummuugaa hangafni arsiidha kan itti aanu hawaasa kan itti kaan asaasa yookaan asoos maqaasaa walirra dhufa waan ta'eef ilmaan hawaasaa hangafni bultee qofa dhalee hawaasni bultee qofa dhalee bulteen hangafa ilmasaa haadha jaartisaa tagaraan guddate garaasii qabatee akkamiin baataa jeen karaa dhiphoo kanarraa akka itti rabbi baaseef waggaa rabbiin baase kamiin baataa kiyyaa jeen arraan tana isin kan baataa jettuun ilmi lamadaa hoggaa dhalatu qindii takka guutanii fi waliin naataa jeen walaayitaa jettanarra isinarra ilmi sadaffaadhaa sunsuma sadii jidduutti dhamti mi'aawa waan ta'eef mi'ootiya jeeni mi'aawanii sadii sunsuma guutan jechuudha arra isin maa'oo jettuuni ilmi afraffaadhaa qindeedha warri qindeetis Oromiyaa haleen uraadha tani gandaaf lafa cirtanii fixxanii
sabuma keenya amba biraan moggaaftanii Oromoo qabdan laga gibeetii as sadeen ilmaan daaqii tuulamaa jira achi warra maqaa goree fudhate har'a isin guraagee jettanii ni jira. Kanaafu seenaa gabbuunee dhaloota jara kanaati wajjin kaalendaraa wajji isinii himna Oromoon afaan 12 oliin haasawaa jira lammii teenyaa barbaannuun isiniin jedha. Kanaa jecha seenaa achi keessa fudhadhaa. Dhiiga jechuun dhiiga sharafamee namni safarate kana halafaa wajjin safaratan kana barbaaduudha malee hanga namni qorooreessa kana qofaa miti gaafa Afrikaa irraa isinii mul'ataa rabbii islaamil keeysu waltahaadhaa yoonii fi nama keenya fitti harkifne malee ni xiqqaannaa wal jabeeffadhaan isiniin jedha. Akkasitti akka heeraatti mubaarik moggaafnee jirraa shakkinaa ilmaan Oromoon heera jahatti ilmaan qabaa ilma jahan kana keessa ilma gudeedaa ka maqaan sharafame waan ta'eef kara biraa achi waliin dhiibinaa walammadhaa Oromummaan dhiigaa fi hojii keessa mul'ata waan ta'eef wal jabeeffadhaan isiniin jedha akka abbaa gadaatti. Kara biraa ammoo nuti gammannee gammachuu guddoo gammannee hoggaa galluus bobbaas nu tolchitanii galaas nu tolchitanii gallee arraan tanallee aanaan keenyallee aanaan dadar haa galatoomu nu simatee makiinaa nu erganii qophoorraa akka nuti hin dhadhaabbanne kabajaan nu galchanii aanaan dadariis haa galatoomu lammii teenya Oromoon hirmaannaa kana gootanii guyyaa bu'aa firii harkannee gammannu kanarra nu beeysan Mubaarik Ibraa Urjii Sheekh Hamzaa Aliyyi Saabit jarreewwan deebisii firoo hundummaan keessanuu warri qarshii takkallee ta'u hirmaattan galatoomaa warri yaadaan dhimma kana gargaartanis galatoomaa arraan tanaas waan bareeda haasawaa jirtanii baay'ee waan gammanneef jecha seenaa irratti hangana achi dubbachuun nu ulfaataa waan takka waan isin dhibee kaalendara dhaloota lammiisanii seenaadhaa abbaa gadaa dhiifama seenaa interview bareedduu anaatu isin godha isin yaamee yoo rabbi je'ee waa'ee seenaa Oromoodhaa interview bareedduu prograama bareedaa qopheessinee ni barsiiftan Oromoo qaceellotti waan bareedaa haasa'u jirtan seenaa ajaa'ibaa tan isin dhaga'ina haasa'u jirtan qaceellotti prograama isinii godheetiin akkasitti waan san nuuf barsiiftan akkasumatti waan amma ati jette kana dhagaheetiin jira firootti ni himna tiniir nama junaa galchi Mubaarak tiniir bareedduu jaarsoo firootti ni hima mobaayilaa sana obboleessa keenya rakkataa biyya Somaaleetii buqqee waan ta'eef Ahmad Xahaa namni jedhamu kuni bakka mobaayilaa san maallaqa nu jijjiirtanii fi akkasin nu ergitanii fi hawaan itti dalagatu jedhanii akkas nu goota firoo kiyya tole. Mobaayilii amma ajajje kaansel godhiiti birrii mobaayilicha ajajje sana gara biyyaatti akkaawuntii isaa galchinee fi bakka biraatti buqqee dhufe beektaa bakka biraatti buqqee dhufe waan ta'eef manatti galuyyuu qabu waan tokko hojjetatee jiraata ittiin hojjetatu irraas bilbila bitatee kamanii mobaayilicha kashii dhumtee argamuu fi jedhan si galee. Allah magan. Akaunti mabiyya na ergiti amuman gashaaf. Waalaikum salam. Hamdiyaa teenya bagana ga'an dhufte Hamdiyaa. Hamdiyaallee nama nu wajji lafee Mubaarak nama ajaa'ibaati nama irra deddeebi'ellee nu gargaaruu ture nama galatoomfamuu qabu obboleettiin teenya nama waan kanarra nu jajjabeessuu ture iddoo galatoomtu isinillee gammachuu abshir wallahi hedduun gammade ana hedduu le haasa'uu hin danda'u natti ulfaataa wallahi galanni keessan isin kana gartee Oromoon nama kana beekee firoo Hamza Mubaarak ufa keessan Ibro walaa Ali Saabit ufa keessan gartee nama haqa keessan ilmi namaa arraas boruus balleessuu malaa wallahi nama galata kana balleessuu rabbi isiniin godhin wallahi lazim Oromoo staateeti arraan tane isaan kun as dhaabbatanii akkana ta'uun Oromoo yoo tun hin galiniif yoo tanan beekin wallahi namummaa qabdu Oromoon wallahi lazim sinja wallahi sinja Hamza atilleen jazaakee jannata waan sinjoo hin qabu waan sittillee himullee hin qabu
أزقوب دابتي waan ati goote irraafachuu hin deemnu wallaahi gangama khiyaanii oromoon ta'anii beeyti firoo walaa mubaarak walaa ali cufa keessan gartee galatni keessan wallaahi ani waan jeenimu boorlee waa baleessan gartee ana biratti kabajaa guddaa wallaahi yoo anqaan lubbuu jiru isin irraanfanne na gootan wallaahi firooleen arana boochistee firoo ati you make me cry today wallaahi lazimin sinjaa like I don't even know you sillen beekhu le fadwani wallahi lazim nigesa wallahi oromo ma tanato hu beekha oromo jaala qabdi tana beekha wallahi tanafu umma atilen baga gamade baga mutaa khaytilen rabbina giya sibase wallahi sinjaani waan jonkabu galatoma atilen abadi dilandi badini jabada wajaalada wallahi akisuma sirinja na galatoma ai جزاك الجنة أبشرجا أكسي وكاي حمزة فرتوما أستاذ نمني وي جتشي سنما جتشي باغدا جتشي أستاذ حمزة أشلا دبرساتوراني هدو نتلا غامي علم أورمو بيجا ساتي رابوكي بيجا ساكي سبك براجلو خنافي دولار إبلما جبالي راجدي yo ya dani bi imbetna ela yo ti ya dani bi imbetna bichela yo bale ti ya dan me ya da me ustaz salistani ma kana ma wamina nama akasuma surprise bilbilena gode jinnan du fe de su ya datu dibba shani dibba laman gargar sakamittu dibba saddeti disan cingkamina deta ya kali ya da Geta ya beke abo isa wallahi Allah beke geta ya ukal thank you wallahi dirati wana jaibati inni khaysan dalaga rabbilleen akkasumatti guddoo itti hafannu wallahi kuno manni ka tabarte geta kan gadiyal zakara wale geta ya ukal hagala to mo geta ukal Assalamu alaikum. ana war dubbadoti burqabe jira me konjal bubul sabbontu fi ani na gachita achibot Kuma jaafi dhibba shanii fi shantamii amma Hayaaf Mubaarak keessaan naaf ergi Ahmad Taatiif birrii Itoophiyaa kuma jaafi dhibba shanii. Sakka finjenne Mubaarak hay Mubaarak ani shakkeetiin jira Ahmad Taa Rabbii mana jaaruu fidee mana fakkaata. Ani wallahi yoon irraa fudhatan. Ustaaz Dagee badhaa mikro. Ayyee maqaa Hamzaatiinis kuma afur fidee jechuun kuma kudhan godhee. Waan inni sinii ta'uun beeku wallahi. Akkasitti akkaawuntii Mubaarak keessaan naaf ergi akkaawuntii isaatti fi Siifan erga kan amattaa nan qabaa siifan erga amattaa haadhuma jedha siifan erga firoo maal jettee kuma jaa maqaa Mubaarakiin kuma afur maqaa Sheekh Hamzaatiin. Thank you. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akkasiga. Ayyee firoo maal jettee Mubaarak maal jette firoo? La firoo waa jette. Sila nuti mobaayilii innillee naabitaa jedhee dubbate mobaayilii ajajnee jirraa Oromoo hedduutu as keessa jira Anwaar illee amma jalqabee gara naannoo birrii kuma qoraniin jalqabee mobaayilichi haa deemuu fi namni isaa fi haguma danda'e haa buusuuf mobaayilii kanaa birrii kuma 150 akkas dhufaa kuma 150 sana Oromoon yoo as keessatti darbatee fi hingaha kanaa mobaayilichi haa deemuu fi nuti immoo isaaf gammachuu kana keessatti waan inni taa'ee fiigee otoo hojiin qabaatiin mana yoo toon qabaatiin kana keessatti fiigaa ture mobaayilii sanas haa argatu birrii immoo namni abbaan danda'e asuma keessatti ilaani intala ijaaramaa jirtu wayii doolaara 200 kunoo doolaara 200 kunoo yaada keessi harkadeen jedha fira ofishaal ani moobaayilaan jedhe maallaqa amma silaa mobaayila jijjiiraa jettan kana mee namni onnattanna kannaaf jechaa jirtaami namni abbaa gadaalee jaalatani namni anillee silaa soddaan ture kunoo Oromootti makamee jira eega namni nasimattani Oromootti nasimattani kennaame
Tole. Firoo ani immoo yaada bareedaa yaadde yaadni kee bareeda mucaan kun isaan mala maaliif beektaa? Chaarjarii akkas godhaayi haadhatti qaba. Itti cufamaa maal jedha akkasi chaarjariitti qabee mucaan kun bilbila rakkate jennee ustaaz Hamzaa wajjin yoo namni dide jedhan ustaaz ana bita jennaan anis sinii olii nan bita jedhee walii galle hin daganne dhufanii Mubaarak wanta kanaa godhi mubbeefi. Wanni kun guddaadha. Lubbuu isaattis waa fiduu danda'an jedhaan immoo kootitti. Haa ta'u bilbilicha qabiif rakkoon qabu. 150 miti biyyatti yeroo kana 50 baattee deemnaan hin qeeqamta. Mucaattis balaan finnu tuni yoo ajajjee jiraatte bilbila kan biraatiin jijjiirratee habitatu gara maallaqaatti seenjituu goone hoo kun gaaffiidha. San anaatu murteeffata booda firoo irratti. Saabamu ibbaaf 50 san Yaadni firoon agaree jedhu. Asa saabamu ibbaaf 50 doolaarii kuma tokkoo fi 500 jecha. Laala akkinaa gootu akkaawwantii teessanii akkaawwantii Ahmad Xahaadhaa daqiiqaa 20 qofa fudhan. Daqiiqaa 20 guddaa miti. Daqiiqaa 20 qofa fudhanna. Akkaawwantii Ahmad Xahaadhaa as jalatti nama naa barreessu naa godhe. Ahmad Xahaa. Akkaawwantii isaa nama naa barreessu naa godhe. Namni hundi mee gammachuu teessan Ahmad Xahaa jechuun nama gartee. Ahmad Xahaa Ali maqaa qabatanii akkaawuntii isaa immoo Ahmad Xahaa Aliiti qabadhaa. Sabboontu barreeffadhu. Xahaa Ali wala caqasnu hin gadhiisina. Ahmad Xahaa Ali 1,000 inni Abdii Abdul Kadir Abdullahi namni jedhu 10,000 immoo aroonni bin akkaawuntiin fuudhamee ka ustaaza kiyya 1,000 jettanii 20 laa dhiisaa yoo nama kenne akkaawuntii garaa gadhiisa namni waan ta'eef diinaraas sittan erga keessaan maxxansi. Diinaraas nu erge yaa. Mubaarak. Ayyaana. Nama jalatti namaan kan najoo ol baasee gadiin bu'aa maqaa firootiin 13,000 godhee jechuun. Maqaa firootiin 13,000. Allahu Akbar. Akkasitti. Akkasi. Ibraa Bariisoo. Welcome. Anawar. Galatoom ulfaadhu Rabbi ol si haa qabu. Ijanu jabeessite mataa ol nu qabdee Rabbi mataa kee ol qabu abbaa miskiinaa koo. Takka ati gargaarsarraa wallaahi haga Rabbi beeku oolteen beektu galatoomi. Anis doolaara 200 ofishaal siifu doolaara 200. Ustaaza yoo raashaappiidhuma filoo maxxansineennaan walitti nuu qabee maallaqa keenya walumaa galatti bakka nu ergeennetti yoo ergeewu. Good. Yaada bareeda. Anwaara isa jirta. Official sibula la Anwaari biyyatti ergaa rakkoon qabu. Okay. Ergeeraa fi akkaawuntii. Official siifu doolaara 200 of qabeeraa fi jette. Kaashaappii irratti amma nu galchee ammoo fudhannee deemna. Kaashaappii firoo kaashaappiin argi keessaan. Kaashaappiin argi. Yaa. Akkas. Mee mana durbadhu. Ankoo waan suspendii ta'ee jiruu fi intiniin ta'u beektaa? Tole. Mee horii kaashaappii qabdan kottaa nu kenna Anwaar kiyya galatoom ulfaadhu. Ibraa tokko dhufee jira isan galchaa. Ibraa ol galchaa. Ibraa meerri. Ibraa lakkoofsa tokko barreessi guutuudha gastiin. Salaamataa jedhaa dabarsate kee amma. Kunoo laa Ahmad Xahaa sinii maxxanfameera akkaawuntiin. Eessa jirtu kaa? Eessa jirtu abbaa miskiinaa koo kaleessa dheengaddanan saalfachiifne takkaa kanan gadi ba'ee miiliyoonaan isin gaafadhee dhabeen beenne kan tarbee tokkotti ajaa'iba hojjettan birrii miiliyoona 4 miiliyoona 3,500 naa kennaa jennaan miiliyoona 4 naa kentanii qolee koo wal qabdanii tun ta'in wal keessaa harkiftanii galatoomaa wallaahi sinittan booniya. Akkas. Sinittan booniya. Diinaraas galatoomi akkaawuntii Ahmad Xahaa kunooti irra galchaa kan taate. Ayyee. Warri doolaara jettan immoo doolaara 50 barbaadna. Dhaaltuu kombolchaa doolaara 50 jette galatoome wallaahi. Anis Saa'udii 700 Allahu. Akka malee dadhabee akka malee waan kanarratti halkanii guyyaa keessaan akka malee
نبيتاتي وانا كتاني خيساني ما لك انا سيب قدرتي واي قدرتي وبلا ولا قدرتي والباسي نجا فودو غلطوما الفادا فروقيه غلطومي الفادو اما بدا مت لما سي جل جل باسا مو بي اكن اغوتو